jireenya kee akka ammaati waggaa tokko jireenya kootti taphatte yoo jireenya keetti taphachuun baanne ani dachoo miti. Na amani yoo ani jireenya keetti taphachuun baanne yoo nani amma ati jireenya kootti taphatte jireenya keetti taphachuun baanne ani dachoo miti. Na agarta ayyaantu dhaggeeffadhu. Na agarta. Seydoo as dhagee jaartiin qabattee haadha manaan qabattee osoo si faana jirtu waggaa tokko keessatti iccitii waggaa tokkootti anaan nafaana jiraachaa turte. Nafaana jiraachaa turte. Viidiyoowwan kana gaafa agartu kan maaltu akkas dhagahamu hin beeku. Maaltu miiraakilii akkas dhagahamu hin beeku. Garuu amma ati jireenya kootti taphattee amma isaanii koo boortee amma boorti saare amma isaanii koo boortee amma boorti saani kee amma haati koo boosse amma boosse haati kee amma jireenya kootti taphatte immoo ani dachaa lama dachaa sadii jireenya keetti taphatta ayyaantu. Dachoon Ayyuun Jaalallee kiyya waggaa tokkoo fi waan ta'eeti jedhee egaa akka ishiin jireenya koo balleessite jireenya ishillee nan balleessa jedheeti jira. Egaa dhugaa dubbachuu fi hedduudhuma tokko dabbara. Ayyuun tun hin danda'amtu jechaadha. Egaa nagaa hin dagannee ashamaa akkam jirtu hordoftoonni koo nagaa waaqayyo isiniif haa baay'atu. Akkam isaati kana keessanii nagaa keessanii ani nagaa kooti isin akkam jirtu fayyaa keessanii warroonni amantaa biraallee assalaamu alaykum isinii ta'e jedhee tanan jira. Egaa har'ammoo viidiyoo hambiraatiin waa shambaa sabbar zeenaa isinii fidee tanan dhufa viidiyoo kana jalqaba like subscribe share gochuu hin dagatinaa warroonni jalqabaa kaastanii Aga kanatti na hordofaa turtan guddaa galatoomaa kabajamaa isin jechuun jaaladha. Egaa har'ammoo viidiyoo hambiraatiin walitti deebi'ee jirra isiniin jedha obboloota kooy maal qabattee dhufte jechuun keessanis akkuma viidiyoo irratti argitanii Ayyuun Saayidoo akkaataa isheen ittiin itti dhufte hin beektu. Iccitiin Ayyuu gadi bahee jira jechaadha. Egaa haan tura malee hin bula malee dhugaan baatu ishii hin ooltu. Egaa dachoo namni wallaalee hin jiru sooshaal miidiyaa irratti jechaadha. Hin beektu jedhee tanan yaada. Dachoon sirba kanaan beekama sooshaal miidiyaa karaa tiiktookii kanaani. Egaa hani dura hin qoosu jedhee tanan ture malee Ayyuun Jaalallee kooti jedhee jira. Gudiin gadi bu'ee jechaadha gudiin Ayyuu. Ayyuun tun tonkolee ishee hin dhumu. Egaa dhugaa dubbachuuf hiriyaa qabaattee akkamitti Saayidootti wanta akkasii si jaaladha jettee piraankiin dura piraankii yoo haa ta'uyyuu malee amma garuu haalli ishiin hojjechaa jirtu haala dabbaraadha jechaadha. Dhugaa dubbachuuf Dachoon immoo miira keessa galee baay'ee haaraa boohaa jira. Egaa dhugaa ta'uu fi soba ta'uusaa wanti nuti beekne tokko hin jiru. Egaa innis immoo waa malee gadi ba'ee egaa keekillee yeroo wajjin muran argaa viidiyoo irratti jira jechaadha. Yeroo nan heebbifamullee heebba koo irratti illee dhuftee turte hiriyaa kooti. Ani hiriyaarra darbee waan baay'ee waliin dabarsine jedhee jira jechaadha. Saayidoon kana yoo dhagaye maal jedha laata kan jedhu gara fuulduraatti wajjin laallaa isiniin jedha. Dhugaa dubbachuu fi jireenya ishii dhiiftee jireenya nama abbaa haadha manaa qabu abbaa ijoollee maal isheen akka ishiin kana goote cubbuudha jechaadha. Namni jireenya ofii dhiisee jireenya nama balleessuudhaaf egaa Ayyuun egaa Saayidootti dhuftee jireenyi mucaa sanillee baay'ee haadha ijoollee isaallee eega ji'a waggaadhaaf deemna. Eegasii guyyaa tokkollee argee hin beeku jechaadha. Kuniyyuu mataa isaatiin cubbuudha. Egaa hani dura piraankii ta'uu isaan beeka. Durayyuu Ayyuun yuutuubii hin daladdi garuu kuni jedheetuma zim jedhee hamma garuu zim jechuu hin dandeenye. Maaliif jedhee gaafannaanis wanti shinnaa deebiste tokko hin jiru jedhee jira. Dhugaa dubbachuu fi jireenya keenya dhiibnee jireenya namaa namni akkamitti osoo hiriyaa qabu osoo jaalallee qabu akkamitti nama haadha ijoollee abbaa ijoollee jaalata kan jedhus gaaffii natti ta'ee jira. Durumayyuu ani piraankidha jechaan ture. Baay'ee nama ajaa'ibdi dhugaa waaqayyo maali dubartiin nafarree kan akkanaa. Egaa har'a iccitii ishee maaltu na arga jedhanii haadha filmoo gargar baastee mucayyoon kun akkuma beekamu haadha filmoo gargar baastee wantoota baay'ee gochaa turte jechaadha. Chaalenjii ishiin dabarsaa turte hin beektu akkuma nama cawwaa nama akka waan nama homaa jaalattee hin beekne jireenya ishee balleessitee jireenya ofii ishee dhiiftee jireenya namaa
balleessaa jirti jechaadha. Dhugaa dubbachuuf hedduu tokko nama ajaa'ibdi. Maaliif jennaan mucaan kunis immoo haaree dubbataa viidiyoo irratti yeroo wajji suura kaan yeroo hebbaallee yeroo wantoota garaagaraa jechaadha wajjin jirti jechaadha. Egaa dhugaa dubbachuuf durallee sobasee laala ture amma garuu dubbicha akka dhugaa ta'e argee tanan ture. Dachoonis kakachaa jira. Egaa viidiyoo wahamee maaliif ishee akka isheen kana goote nan gaafadha. Mucaan ergaa Dachoon jechaadha. Egaa hayyuu wajjin wal barree waggaa tokkoo fi ji'a afur jedhee namni waggaa tokko dhiisiti ji'a lama keessattuu waan wajjin haasa'uu qaba. Waggaa tokkoof ji'a afur jechuun baay'eedha jechaadha isa beekutti namni beekutti jechaadha. Ishiin kun immoo akka waanuma takkaa nama jaalattee hin beekne dhugaa dubbachuuf anayyuunuma tana durumayyuu hin jaaladhu jechaadha. Maaliif jennaan hojii ishii waa fokkisaa sarara immoo darbee piraankii ta'e miti akkamiti namni ani durayyuu sin jaaladha erga hiriyaa qabaatte akkamiti ani durayyuu sin jaaladha baay'ee si jaaladha jechaanii jirti jechaadha. Amma wantoonni baay'een gaaffinatti ta'a hiriyaa kanan biraa sin qabdi ture inni hoo'eessa dhaqiree inni sin jira mucaan kunis isa kanammoo Dachoo kanammoo akka isheen yoom akka isheen jaalatte hin beeku sin jedha obboloota koo. Amanuuf illee sinitti ulfaata namni haamanu hin jiru jechaa ture. Isarra immoo darbee Dachoon kunis laa wantoota kaan inni erga Saayidoo fi mucoon kun walitti dhufanii piraankii sanirraan jalqabe eegasanii hamma naannoo ja'an taane ji'a darbaadha jechaadha. Aga kana yeroo argu Dachoon zim akkamitti jechaa ture kunis immoo anaaf gaaffii kooti. Egaa obboloota koo namni osoo jireenya keessan qabdanii jireenya namaa jiraachuu dhiisaa. Maaliif jennaan booddee rakkina keessallee sin galchuu danda'a. Osoo dhugummaa jiru walitti himtanii nama jaalatan tokko nama tokko namni laayivii addaa dabarsuu danda'a. Garuu jireenyi siin taane yoo ta'e gargar bahuu dandeessa jechaadha. Gaa'ela immoo kan namaa kennu waaqayyoodha. Garuu osoo namni tokko sin jaalatu gattanii deemtanii yookiin keessattuu shamarran keenya qabeenya filatu jechaadha. Yeroo mara jaalalarra qabeenya filattu garuu jaalalatu dursa jechaadha. Maallaqi oomaa faayidaan qabu jechuu koo osoo hin taane amma mucaa kana reefuu eebbifame hojiillee hin qabu ta'uu danda'a. Egaa Saayidoon immoo nama walii gadi kaatee deemee hojjetatu. Egaa kana naa wayya jettee nuti dubartoonni gaafa maallaqa argine ija hin qabnu jechaadha. Garuu nama nu kunuunsu nama nuuf ta'u dhiibnee haadha mucaa yookiin abbaa mucaa jaalachuu dandeenya jechaadha. Jireenya keenya dhiibne nuti shamarran maallaqa filanna hunduma caala jechaadha. Jaalalarra maallaqa filanna garuu jireenya namni kun akkami jenneef duuba fuuldura laaluun nurra jiraata jechaadha. Saayidoonis piraankiidhuma godhe jedhee micayyoon of ajjeesaa maalan of godha jedhee jennaan kanatti gale jechaadha Saayidoon. Egaa duubni ishii micayyoon kun dura maal turte nama akkamii turte jireenya ishii kanaan dura akkam ture jedhee wanti inni gaafate tokko hin jiru jechaadha. Egaa har'a jireenya haadha manaa kiyya jedhee mucaan kun qabsiisuu danda'a jechaadha. Yoo dhuguma samaana qabaatan hiriyyummaa bira darbee wanta biraati jedhee dubbatee jira jechaadha. Egaa hayyuun gudii ishii hin dhumu dhugaa waaqayyoo akkuma waan cawwaa akkuma nama homaan beenne akkuma nama takka nama jaallateen beenne haasaa turte garuu gudii ishii amma gadi ba'aa jira jechaadha. Iccitii ishii ani takkaan inni iccitii ishii gadi baasa jedhee jira. Mucaan immoo ammas waan laayivii wajjin dabarsan baasa jira jechaadha. Ganaan ishii salphisa akka jireenya kootti taphattetti jireenya ishiitti ganaan taphadha jedhee kakachaa jira jechaadha. Egaa dhugaa dubbachuuf ilma dhiira tokkotti qoosuun hin barbaachisu. Maaliif jennaan harruma piraankii ta'e jettee harruma lafaa kaatee jireenya isa kalee mucaa kana jaalachaa turte har'a inni kun piraankii godhe jettee durayyuu si jaalachaa hin jiru jechuun dogoggora mataa ishiiti jechaadha. Lammata immoo Saayidoon akka haadha manaa yookiin ijoollee qabu hin beekti. Dhugaa dubbachuuf aga kana maqaa ishiitiif jecha maqaa isaatiif jecha dhala isaallee arguu dadhabe jechaadha. Waggaa ji'oota kana qixa jechaadha. Yaa ishiitiif dhala ishiillee Sumayyaan dhoskitee aga ammaatti dhala isaallee argachuu hin dandeenye jaanuu argee hin beeku jechaadha. Kuni sababa maaliitiif sababa Ayyuutiif jireenya kashii balleessite kan namaallee balleessa jechaadha. Dhugaa dubbachuuf Ayyuun balleessaa guddaa qabdi ammallee
egaa kaleessallee balleessa qabdii haadha filmoo abbaa filmoo gargar baastee boru dhalli koo maal taati kan jedhu yaaduun nurra jiraata jechaadha. Jireenya har'a gammannee jiraannu odoon taane boruu keenyaaf maaltu sababa ta'a kan jedhu yaaduun nurra jiraata jechaadha. Ammas jireenya ishiitti taphachaa jirti tokkoffaa. Saayidoon kana yoo dhagee amma jireenyi ishillee diigamuu danda'a. Lammata immoo mucaa kanarraas gargar baddee lama dhabduu taati jechaadha. Gaafa nama tokkotti dhugaa dubbachuu fi laayivii addaa dabarsuu dandeessu gaafa nama tokkotti dhuftan dhugaa jiru hima. Rakki eenyu keessa wajjin mudaa keessa wajjin namni sin jaalate sin haa jaalatu jechaadha. Gaarummaa keessan bichaa itti himtanii mudaa keessan gaafa dhossitanii boru maatiitu jira namni wal keessa jira dhaga'uu danda'a. Gaafa san amanamummaan dhabamuu danda'a jechaadha. Laayivii kam dabarsi ijoollee qabaadhu jaalallee akka qabdu ittiin eenyu keessan wajjin sifaa jaalatu jechaadha. Abbaan manaa kee inni kaan dhala osoo qabu dhala isaa dhoskaa inni kaan immoo yoosoo jaalallee qabu osoo wajjin jiranii jana kun dhugaa dubbachuu borutti dhiibbaa sinirraan ga'a jechuudha. Dhugaa jiru gaafa nam tokko wajjin gargar baatanii gara nam tokkoo gaafa dhuftanii dhugaa jiru. Nama sanii wajjin akkamitti gargar baatan akkamitti walii galuu didan nama waan taateef nama alaala walitti dhufe dhiisitii haadhi tokko kan dhalteeyyuu walii galuu dhiisuu jechaadha mana tokko keessatti. Maaliif jennaan kun immoo nama garaagaraatu walitti dhufe sila ta'eef walii galuu dhiisuu danda'u. Kanammoo walamasiisuu barbaachisaadha sinin jedha. Namni jaalatee miti kan gargar bahu. Hayyuun immoo dura piraankii dhassee amma garuu akka mana tokko jira Saayidoo fi ishiin akka mana tokko keessa jiraatan arginaanan waa'ee kanaa kaasee jedhee dubbatee jira. Saayidoo eenyuun jechaadha Dachoon hin beektu jedhee yaada. Egaa Dachoonis aga kana obsuun isaa dogoggora guddaadha. Bakka kanatti kaleessa aga kana maaliif eegaa ture jechaadha. Aga kana maaliif ture yeruma eenyu jedhu sammaaf hin dawwallee fi moo maaltu jedhu kan jedhu immoo isumarraa dhageenya jechaadha. Yoo dubbiin kun dhuguma ta'e Ayyuun balleessa guddaa qabdi jechaadha. Egaa hordoftoota koo sinillee jireenya keessan irratti hin qoosina. Wanta akkana nama jaalatan irraa gaafa gargar baatan nama tokkotti gaafa dhuftan dhugaa jirtu ittima waliin deemai sinin jedha. Egaa viidiyoon koo har'a asumarratti xumuraa jalqabaa kaastanii aga kanatti waan wajjin turtaniif galatoomai. Yaada qabdanii fi gaaffii qabdan koomentii jala naa kaa'uun dagatinaa nagaannaa turaa. Baay'ee sin jaaladha baay'ee sin kabaja. Viidiyoon biraatiin immoo deebinee haga dhufnutti nagaannoo turaa sinin jedha. Egaa naa jiraadha warroonni laayikii sheer gochaa na jajjabeessa turtanii galata sinin mala. Akka Ayyuu kana hin ta'inaa sinin jechuun barbaadaa sumaani. Ayyuu maraattuu wajjin tokko hin ta'inaa nagaannaa turaa sinin jedha. Chaawushi.